mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommiteen caqasuu jirtan cuftummaa hiyooyya hoolii waariin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana giloobal miidiyaa tagam Itoophiyaa irrasanii dhiyaattu. Akkeen Itoophiyaa guyyaan argurraan dhal 17 gan 2018 anname oduu biyya gurrisan buusu jirleello molu jaataniiti hoolii waarii mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosanii dhiyeessina dhiyaadda akka xumur oduu teennatti nu waliin turasaniin jenna. Oduu roobaatiin godin booranaaf booran ba'aa fulaakka akka duumansi roobaa haleeyas mumullachuu jiru akkumitti fufee jira. Godin booranaaf booran ba'aallee duumas roobaa haleeyas mumullachuu jiru malee roobi guddaan hin jiru. Immoo fulaakka akka diriyaa balloo aana dubluq dilloo arda dhibiillee yaawwa argaccabs. Oduu duuniyaatiin Itoophiyaaf Jibuutiin buufaddooniitiif karaa baaburitiyoo Jibuutii akka walitti hidhan irratti walii galan. Waliigalteen kun torbaan dabre hor ministeerota kominikeeshinii waliin karaa baabura itoo Jibuutiin mirkanaa'e. Koomishiniin kun waliigaltee hara baabura biyyoota lamaanii hangam 2016 mallatteeffamirratti hundaa'e kan hundeeffamedha. Hojii walitti hidhaansi buufaddoonii hangan 2026 dhumirratti akka xumuramu kan karoorfame yoo ta'u. Hojii kanaan walitti dhufeenyi diinagdee biyyoota lamaanii ni cima tajaajili geejjiba saffisaa fi amanamummaa olaanaa argataa jedhamee eegama. Oduu duuniyaa dhibiin Kooriyaa Kaabaatti paartiin bulchuu jiru hooggana duraanii Kim Joong-un deebisee filate. Ogeeyyiin siyaasaa murtiin kun aangoo Kim guutumatti jabeessuuf mootummaa tasgabbii yeroo dheeraa keessa galchuu isaa argisiisaa jedhu. Qoraa bulaa deebana hordoftootteen taboorana giloobal miidiyaa daa'imtuun teenta mirgabitaa tagan Itoophiyaa guyyaa irraa tumirraa xumuraa oduu hedduu dhibiilla sumaan sanii qopheessinaa anname oduu biyya guddisan buusuuf jirleello moluu jaataniiti akkasumni waliin jiraadhaa boorana giloobal miidiyaa hordofa saniin jedhu.